isa jalqabaadhaa haala kan isaan ittiin mijeeffatan mana qulqullummaa keessaa kanifu ibsaa mana Waaqayyoo keessaa dhabamsiisani. Ergi ibsaa sana dhabamsiisanii booddee lammaffaa irratti kan isaan hojjetan aarsaa Waaqayyoodhaaf dhiyaatu salphisuu eegalani. Macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 2:17 irratti gaafa arginu isa kana nuuf hima. Aarsaan bara kakuu moofaa keessa kallattii garaagaraatiin dhiyaachaa tureera. Aarsaan inni guddaaf inni cimaan garuu namoonni kan isaan qabatanii gara dunkaanaa dhaqan wantoota qalan horii coccoomoo sana qabatanii fuula dunkaanaa duratti gubamee akka inni dhiyeessu kan isaan taasisanidha. Ijoolleen kun muudama gaafa argatan garuu aarsaa namoonni qabatanii gara mana Waaqayyoo dhaqan kana gubanii kan isaan dhiyeessuudhaan malan sana dhiisaan iyyuu isinii dhiyeessinaa jedhanii namoota sana harkaa fuudhanii Waaqayyoodhaaf gubanii dhiyeessuurraa dugda duuba dunkaanaa sana dura naanna'aniitu aarsaa sana fuudhanii foon isaanii gabbifachuudhaaf jecha yeroo isaan nyaatan argina. Kun immoo Waaqayyoon fuulduratti waan ciigaamaa ta'eera. Aarsaa Waaqayyoodhaaf dhiyaatu hojii fooniitiif oolchuun tajaajila foon ofiitiif oolchuun baay'ee rakkisaadha. Kanaaf jarri kun aarsaa kana fuudhanii tajaajila foon isaanii qofaaf oolchanii. Tajaajila foon isaanii qofaaf kan isaan oolchanii aarsaa Waaqayyoodhaaf dhiyaatu hir'isan immoo Waaqayyoon baay'ee gaddisiiseera. Isa sadaffaa irratti immoo mana qulqullummaa Waaqayyoo keessa isa xumuraa ejjaan xureessuu jalqabani. Kitaaba Saamu'eel isa duraa boqonnaa 2:22 kaasnee gaafa dubbisnu kan inni dubbatu kanaadha. Ejja gaafa jennu dubartoota balbala mana qulqullummaa Waaqayyoo dura dhaabatanii tajaajilanii wajjiniin kan isaan ejjanidha. Ejji Waaqayyoon duratti baay'ee jibbisiisaadha. Cubbuu nafa guutummaa xureessuudhas Waaqayyo ejja baay'ee jibba. Kanaaf ejjarraa fagaadhaa jedhee abboommi isaa keessattis namoonni qulqulloonni Waaqayyoon duukaa bu'anii jiraatanis kan isaan barsiisaniif kanaaf ejji baay'ee jibbisiisaa waan ta'eef keessumaa qulqulluun Phaawulos ergaa isaa gara warra Qorontositti erge isa duraa boqonnaa 6:18 irratti akkas jedhee dubbata. Ejja baqadhaa, cubbuun namni hojjetu keessaa warri kaan hundinuu dhagna namaa hin tuqani, namni ejju garuu dhagna isaa irratti cubbuu hojjetaa jedhee dubbate. Kanaaf namni mana qulqullummaa Waaqayyoo waan ta'eef qodaa Waaqayyoo bifa Waaqayyootiin uumame waan ta'eef jireenya isaa kabajamaa nafa isaa kabajamaa irratti cubbuu ejjaa hojjechuun akka hin barbaachisne ejjarraa fagaadhaa, kun Waaqayyoon fuulduratti cubbuu baay'ee jibbisiisaadha jedhee qulqulluun Phaawulos dubbata. Ijoolleen Eelii garuu kana dhaga'uu hin dandeenye. Ejjaan ejjatti darbanii jiraatan malee. Kanaafuu Waaqayyo tarkaanfii kana isaan irratti fudhatee sabni hormaadhaa akka isaan ajjeesu Waaqayyo isaan taasise. Taabotni Waaqayyoo immoo booji'amee gara biyya Filisxeemiin deeme. Guyyaan irraa kunis kan inni yaadatamu taabota Tsiyoonii wajjiniin wal qabsiiseeti. Taabotni Tsiyoon kun immoo fakkeenya harmee Waaqayyoo qulqulleetti dubaroo Maariyaamiin waan ta'eef Waaqayyo taabota Tsiyoon irra kan inni bulee jiru ayyaana isaatiin dubaroo Maariyaam irra Tsiyoon qulqulleetti kan taate irra immoo Waaqayyo qaama isaatiin bulee jira. Macaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 6:9 irratti qulqulluun mootichi Daawiti taabotni Waaqayyoo akkamitti gara koo dhufaa jedhe. Wangeela Luqaas boqonnaa 1:43 irratti immoo Elsaabeet haati Waaqayyoo qulqulleettiin dubaroo Maariyaam Waaqayyo qaama isaatiin kan ishee irra buufate kan ishee irra bule gara mana ishee nagaa gaafachuudhaaf gaafa dhaqxee jettu haati gooftaa kootii gara koo dhufuun akkamitti naaf ta'a jettee dubbatte. Sila ilaalaa bara kakuu moofaa keessa mootichi Daawit taabotni Tsiyoon taabotni Waaqayyo attamitti gara koo dhufaa innoo ulfina qabeessa Waaqayyo ayyaana isaatiin irra buufate waan ajaa'iba gurguddaa raawwate ajaa'iba kanas iji keenya argeeraa jedhee dubbate. Kabaja taabota Waaqayyootiif qabu ibsee taabotni Tsiyoon attamitti gara koo dhufaa jedhe. Akkuma kana Elsaabeetis Waaqayyoo qaamaan kan ishee irra bulee jiru harmee Waaqayyoo qulqulleetti dubaroo Maariyaamii ulfina ishee kabaja ishee sirriitti beektee waan hubatteef hafuurri qulqulluun waan isheedhaaf ibseef haati gooftaa kootii gara koo dhufuun akkamitti naaf ta'a. Isheenoo kabajamtuudha. Anatu gara ishee dhaqa malee isheen attamitti gara koo dhuftii jettee hafuura qulqulluudhaan iyyitee sagalee ishee ol kaaftee kabaja Maariyaamiin qabdu, ulfina Maariyaamiin qabdu. Kan ishee irra buufatee jiru Waaqayyo isa jiraataa qaamaan akka inni ta'e isheen bultoo Waaqayyoo isa dhugaa
akka isheen taate ibsitee gaafa isheen dubbattu arginaa jechaadha. Kanaaf guyyaa har'aa kana Tsiyoon qulqulleetti dubaroo Maariyaamii jennee kan nuyi kabajnuuf